Itoophiyaan ajjechaa fi miidhama lammiiwwan isiitirraa Afrikaa kibbatti gahaa jiru balaaleffatteeti jirti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti meeshaalee waraanaa seeraan alaa garee shororkeessaatiif dabraa ture to'atameeti jira jedhame. Ministeerri ittisa Ameerikaa qaama seera baastota Ameerikaati wajjin sa'aatii 6 waliif gaafii fi deebisarra turan. Bakka jirtan maratti nageenya isin dhaqqabu hordoftoota keenya jalqaba irratti hordofaa turtan ijoo oduu guyyaa irraati. Miidiyaa keessa Waliif TV irraa immoo oduu kana kan isin biraan gahaa jiru an Udii Musaati kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaa irraatiif qopheeffannetti dabarra. Itoophiyaan ajjechaa fi miidhama lammiiwwan isiitirraa Afrikaa kibbatti gahaa jiru balaaleffatteeti jirti. Imbaasiin Itoophiyaa Afrikaa kibbatti argamu ajjechaa fi miidhaa lammiiwwan nagaa kanneen naannichatti carraaqataa jiranirra magaalaa Johannesburgitti ga'ee balaaleffateeti jira. Lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaadhaa Afrikaa kibbaa keessatti hokkara uumame kanaan ajjeefamanii hanga yeroo kanaatitti 4 yeroo ta'u lammii Itoophiyaa tokko kan ji'oota dura ajjeefame dabalatee ammoo baay'inni lammiiwwan Itoophiyaadhaa kan Afrikaa kibbaa keessatti garee hokkaraatiin galaafatamanii walumaa galatti gara 5 ga'eeti jira. Imbaasiin Itoophiyaadhaa ibsaa gaafa roobii galgala baasee tureen lammiileen Itoophiyaa Afrikaa kibbatti bana ajjeefamaniif gadda itti dhaga'ame ibsateeti jira. Guyyoota muraasa dabran keessa lammiileen Itoophiyaadhaa Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg keessatti argaman irratti haleellaan garagaraa raawwatamaa ka ture yeroo ta'u hawaasni biyyattiidhaa hiriira godaantota ardii Afrikaadhaa balaaleffatu kan bahaa turan irratti lammiiwwan biyyoota Afrikaa garagaraa irratti haleellaa raawwachaa turuun isaanii ni yaadatama. Ajjechaan kun kanaan duras lammiiwwan Afrikaadhaa kanneen biyyoota adda addaa irraa gamasitti deemuudhaan baqattummaarra jiranii fi kanneen naannichatti hojii garagaraa irratti bobba'anii jiranirra gahaa ka ture yeroo ta'u hiriira dhiyeenya kana magaalaa Johannesburg keessatti dho'ee hordofuudhaan ammoo miidhaan jabaan lammiiwwan Itoophiyaa, Naayijeeriyaadhaa fi Gaanaatirra ga'eeti jira. Imbaasiin Itoophiyaadhaa kan Piriitooriyaatti argamu ammoo lammiiwwan nagaatirraa haleellaan ga'uu hordofuudhaan ibsaa baasee jiruun lammiiwwan ajjeefamaniif gaddi guddaan itti dhaga'amu ibseeti jira. Qorattoonni ajjechaan kun daddabarsaa nama butanii maallaqa gaafachuudhaan yoo kan wal qabatu ta'es ammoo haga ammaan tanaatitti ragaan kan hin argaminii fi qorannoorra ka jiran ta'uu gama isaaniitiin ibsaniiti jiru. Dhimma ajjechaa kanaan kan wal qabateen namni shakkiin hidhame yoo jiraatellee haga ammaatitti qaama poolisiidhaatirraa eefa kan hin ta'in ta'uudhaas ibsaniiti jiru. Ibsi imbaasiin Itoophiyaadhaa baasee lammiileen Afrikaa kibbaa jiran eegumsi akka taasifamuuf qaamolee ajjechaa kana raawwatan ammoo mootummaan biyyattiidhaa seeratti akka dhiyeessu dabalataanis ammoo qorannoon atattamaa akka taasifamu gaafatee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti meeshaalee waraanaa seeraan alaa shororkeessitootaaf dabruudhaa turan to'atamaniiti jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa gareewwan shororkeessitootaatiif fiinxaaleeyyiitiif dabruudhaaf ture to'atamuun gabaafameeti jira. Bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal magaalaa Gilgal Balasitti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa gareewwan shororkeessitootaatiif fiinxaaleeyyiitiif dabruudhaaf ture to'atamuu isin beeyseeti jira. Poolisiin qaamolee nageenyaa birootii wajjin qindoomuudhaan EBLA 18 bara 2018 opereeshinii waliinii geggeessanii turaniin mana nama dhuunfaa tokko keessa rasaasa bireeniidhaa 163 akkasumas ammoo shugguxii faalkooniidhaa rasaasa 9 qabdu sakattee baasuu ibseeti jira. Poolisiin naannichaa akka beeysetti namoonni gocha yakkaa kanarratti hirmaatan qoratamaa jiran ta'uu ibsuudhaan dabalataanis ammoo namoonni yakka daddabarsa meeshaalee waraanaa gama seeraan alaatirratti bobba'an adamsamuun kan itti fufu ta'uu ibseeti jira. Daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa ittisuudhaaf qaamoleen nageenyaa kanneen birootii fi hawaasni qindoominaa fi xiyyeeffannoo guddaadhaan waloon hojjechaa jiraachuudhaas kan eere
Poolisiin hawaasni gochoota seeraan alaatii fi haalota shakkisiisoo akkasii yeroo argan poolisiidhaaf odeeffannoo kennuu akka qaban poolisiin federaalaa gaafateeti jira. Hoggantoonni biyyoota Galoo Galaanaa kaffaltii dooniiwwan ulaa Hormuz keessa dabran irratti fe'amu hin fudhannu jechuudhaan ibsa baasaniiti jiru. Hoggantoonni biyyoota Galoo Galaanaa kaffaltii dooniiwwan ulaa Hormuz keessa dabran irratti fe'amu kamiyyuu kan hin fudhanne ta'uu isaanii ibsaniiti jiru. Hoggantoonni mana marii tumsa Galoo Galaanaa Arabiyaadhaa kaffaltii geejjiba dooniiwwan ulaa Hormuz keessa dabran irratti kafalamu kamiyyuu kan hin fudhanne ta'uu ibsuudhaan kaffaltii ulaa Hormuz keessa dooniiwwan qaxxaamuran irratti darbamee jiru kufaa taasisaniiti jiru. Barreessaa olaanaan garee kanaa Jaasim Muhammad gama isaatiin biyyoonni mana maree tumsaa Galoo Galaanaa Arabiyaadhaa kaffaltii dooniiwwan ulaa Hormuz keessa dabran irra kaamu kamiyyuu kan hin fudhanne ta'uu ibsuudhaan Teheraan dooniiwwan idil addunyaa kanneen daldalaa fi sochii garagaraatiif ulaa Hormuz keessa dabran irratti kaffaltaa darbuu irraa akka if qusattu gaafateeti jira. Hoggantoonni biyyoota Arabaa walgahii magaalaa buufata doonii Saawud Arabiyaa Jiddaa irratti hirmaatan akka jedhanitti yoo ta'e ulaa Hormuz cufuun isiidha ammoo seeraan ala ta'uu akeekuudhaan kaffaltiin dooniiwwan ulaa Hormuz keessa qaxxaamuran irra kaamu kamiyyuu fudhatama kan hin qabnes cimsanii akeekanii ka jiran yeroo ta'u Iraan yeroo dhiyoodhaasitti kaffaltii dooniiwwan ulaa Hormuz keessa dabran irra keessurraa galii argachaa ka jirtu ta'uu ibsiteeti jirti. Ibsi Kaatamalaan dubbimaan waajjira jiddugaleessa muummicha warra Pershiyaadhaa guyyaa kaleessa Teheraan irraa kenne ammoo eegumsi ulaa Hormuz humnoota gurguddoo lameen biyya warra Pershiyaadhaa humna IRGC fi humna raayyaa ittisa biyyaa jalatti kufee turuu isaa ibsuun ni yaadatama. Oduu tekinooloojiidhaatiin ammoo Chaayinaan baabura ofiin deemu kan awutomaatika haaraa tajaajilaaf dhiyeessitee jiraachuu isii ibsiteeti jirti. Chaayinaan baabura meetiroo 12 jaamuu fi guutumaan guututti tekinooloojii ofiin deemaniin yookaan ammoo awutomaatika ta'ee naannoo Hubei magaalaa waanitti tajaajilaaf dhiyeessuu isiidha ifoomsiteeti jirti. Sararri meetiroodhaa kan Chaayinaa keessatti ammaan tana hojiirra oolee jiru kun ammoo sarara kiiloomeetira 59.9 dheeratu yeroo ta'u Eeshiyaa keessa sarara meetiroo geengoo isaa akkaan dheeraa jaamuudhaan sadarkaa qabateeti jira. Baaburoonni kanneen gargaarsa konkolaachisaadhaa tokkoon alatti kan ifiin ka'anii fi kan ifiin deeman akkasumas ammoo kan marfataaleerra ifiin garagalanii fi kan ifirra deebi'uudhaan bakka irraa dhufanitti deebi'an akkasumas ammoo baabura ifiin gara mooratti galu ta'uun isaatis ibsameeti jira. Sochiin baaburichaa hundi ammoo fageenyarraa kan to'achuun danda'amu ta'uudhaa fi tekinooloojiin ammayyaa kan sadarkaa olaanaa baabura kanaaf kan hojjetamee jiru ta'uun isaatis ifoomeeti jira. Baaburri kun sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 80 saffisaan fiiguu ka danda'u yeroo ta'u baaburri tokko yeroo tokkotti ammoo lammiiwwan yookaan ammoo imaltoota 2592 fe'ee imaluu akka danda'us waan irraa oduun baatee addeessiti. Akka gabaasni People's Daily China eeratti yoo ta'e baaburoonni kunniin tajaajila geejjiba saffisaa ammayyaa fi mijataa ta'e kennuudhaaf kan qophaa'an ta'uun isaa ammoo ifoomeeti jira. Ministeerri ittisa Ameerikaadhaa qaama seera baastota Ameerikaati wajjin sa'aatii 6 waliif gaaffii deebii adeemsiseeti jira. Seera baastonni Ameerikaadhaa dhimma waraana Iraan irratti ministeera ittisaa US Pete Hegseth wajjin koongireesitti waamuudhaan sa'aatii 6 waliif gaaffii fi deebii taasiseeti jira. Akkaataa waraanni Iraan itti geggeeffame galma waraana Iraan irratti banameetii fi akkasumas ammoo baasii waraanni Ameerikaa haga ammaan tanaatitti waraana Iraan irratti baasee wal qabate gaaffiiwwan jajjabduun ministeera ittisaa Ameerikaatiif kaafameeti jira.
Pete Hegseth haasaa baniinsaa taasisan keessatti dinni cimaan isaan mudatu tuquudhaan gaaffiiwwan miseensota dimokiraatotaatii fi riippaabilikaanotaa tokko irraa ka'aa turaniifis ammoo deebisaa yeroo kannaa turanitti miseensonni warra dimokiraatotaatii fi riippaabilikaanotaa tokko dantaa biyyaaf hojjechuudhaan dhimma dantaa biyyoolessaa Ameerikaa dura dhaabbachaa kan jiran jechuudhaan qeeqeetti jira. Seeratumtoonni Ameerikaadha maallaqni federaalaa waraana Iraan irratti dhangala'uu hin qabu jechuudhaan bulchiinsa Trump komataa akka turan yeroo ta'u, Pete Hegseth ammoo yeroo gaafii fi deebisarraa turetti niikularri Iraan akka deebi'ee ijaaramuu hin dandeenyetti mancaafamuudhas irra deebuudhaan yaadachiiseetti jira. Haga yeroo kanaatitti ammoo waraanni Ameerikaadha lola Iraan irratti baasii doolaara warra Ameerikaa biiliyoona 25 ol dhangalaasee jiraachuudhaaf waraansa deemaa tureen Teheraan baajata waraana Ameerikaa irraa biiliyoona 25 daaraa godhuun ifoomeetti jira. Baasiin kun hedduun isiidha ammoo meeshaalee waraanaa bituudhaaf kan oolte yeroo taatu Ameerikaan bara baajataa kanarratti Koongiransiin baajata waraana Ameerikaadha doolaara tiriliyoona 1.5 akka isa hayyamuuf gaafachaa jiraachuunis dhaga'ameetti jira. Ministeerri ittisaa Ameerikaadha Pete Hegseth marii fi afgaaffii waraana Iraan irratti baname hordofuudhaan koongiransii waliin taasisanii turaniin ammoo waraanni Ameerikaadha humni warraaqsa Islaamaa Iraan yaaddoo addunyaa kan taanetti cabsuu kaaseetti jira. Hegseth gama isaatiin kana ja'us ammoo Iraan Ameerikaa injifachuu isiidha ibsaa turuun ni yaadatama. Egaa miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduun sa'aatii kanaaf isin biraan gahaa ture kanumaan raawwateeti yeroo gaarii qabaadha.